jalqaba dubbiitoo bismillaa godhadhe nagayaaf rahmata nabirra buufadhe irkooti yaskunoo rabbuma godhadhe inni natiisinaan hin kufu gufadhe. Assalaamu alaikum kulli muslimtoota kan xiqqaa kan guddaa dhiiraaf dubartoota kan rabbitti amanee jiru hundi keessan ji'a ramadaanaa baga nagaan geessan baatii hawwuu turre halaala tetteenye alhamdulillah kunoo itti geenye. Meeqat osoo hawwuu duuti isa qabe umriin isaa dhumtee carraa kana dhabe anaa fi ati immoo ittiin nu dhaqqabe shukrii rabbiitiin galcha sagaleen lallabe alhamdulillah kattiin nu dhaqqabe. Rabbiin abbaa fedhe waggaa guuttachiisa kaan waggaa hanqisa eenyuusa gaafata mootiin dhugaa isa laa yus'alu amma yafa'alu qur'aana dubbisa alhamdulillahi alaa kulli haali jechuu barbaachisa. Yoo nuuf ta'e shukrii nu mokkoru sabrii nuti lachuu keessaa takkan dhabnu ajrii rabbiin arjummaa isaatiin umrii teenya keessa barakaa nuuf kaahee ji'a jaalatamaa kanattiin nu gahe alhamdulillahi yaa rabbii ol ta'e. Jiini ramadaanaa jeesii keessa shayxaanni hidhamu tan khayri mu'minni keessa wal dorgomu ji'a sammuu raftes itti damma'ifamu. Ji'a kurnan duraa rahmanni buufamu kan walakkaa isii rabbi itti namaaf araaramu tan aakhira isii namni hurriyyoomu sa'aata nagamni ifittiin gowwoomu. Baatii ramadaanaa eeguun kuyya carraa gaarii hixa jechuu namni beeku yeroo ifii qabu khayri irratti fixa. Mu'minni bakka rabbiin feene deemee ifin dhaabu giraazoo macsiyaa onnetti waraabu arra gaarii hojjetee bor milkaa'uu fedha tanaaf yeroo qabu khayriin biizii godha. Halkan fuula rabbii salaataaf dhaabbata guyyaa qur'aana dubbisa. Zikrii fi qur'aanan arraba isaa jiisa imaana buqqatee qoma isaa gabbisa qalbii isaa bareedduu hin tuquun najisa lazzaa imaanatu irratti dhimbisa sodaa taqwaa rabbiit irraa calaqqisa nutis akkas tahuutu nurraa barbaachisa. Haala amala keenya kana otoo hin jijjiirin haada wal jibbinsaatiif walamachuu kana osoo murin wal ooduuf wal qooduu shanchalata rabbiin feene kana osoo cirin baatiin ramadaanaa dhuftee nurran tarin if jijjiiruu qabna imaana magarree karaa rabbi irratti nafsiyyaa ammarree shayxaana fi nafsee imaanan danfarree jalaa diduu qabna qaaliqaa wal barree baatii tana keessa khayriidhaaf bololaa kan walitti aaree zanni waliif tolaa wal ooduuf wal qooduu nurraa hin bareedu barnuti obbolaa jennee yoo wal beeyne khayriin dalaganne bareedee nuuf tola. Yaa baatii rahmataa yaa baatii jaalalaa baatii ramadaanaa baga nagaan dhufte kolleejjii imaanaa khayriin tantee baay'ee cirracha galaana yaa rabbi nuuf guute khayriidhaan mizaana. Arra hundi keenya kolleejjiidha seenne waan rabbiin jaalanne hundarraa ifeeyne ta rabbi jaalatu hundaa'uu dalayne qabxii gaarii fiduu qabnu hundinuu jabaanne qaamaa qalbii teenya khayriidhaan bololchaa. Khayrii baatii tanaaf fuudhuu qabna waancaa achi gahuun dura durri bakki irraa eegalamu tarii mufannaan jidduu ilma namaati tasumaan dhabamu rabbiif jecha ofii walii haa goonu meenamu anis namni natti aartan hundinuu dhiifama akkan dogongoru ifin beeka nama irra deddeebiidhaan ikhwaanii dhiifama karra waliif taru rabbiitu shallama.